Bashannanaa sirbi jiila aadaa irratti sirbame akkamiin miidiyaa hawaasaa dhuunfate. Sirbi bashannanaa jedhu tibbana dirree tiiktookii fi miidiyaa hawaasaa biroo dhuunfate namni hedduun ittiin shubbisaa jira. Dargaggeessi Booranaa sirba kana baasee ture. Maqaan isaa Liiban Jaarsooti. Godina Booranaa aanaa Dubbulluq ganda Laaftoo jiraata. Liiban dargaggeessa ganna 20 yoo ta'u barataa kutaa 3ffaati. Sirba dubartoonni wal ga'anii sirban kana Liiban yoo sagalee baasee shubbisu viidiyoon isaanii mul'ata. Sirbi bashannanaa kun sirba aadaati. Hawaasni naannoo isaaniitti gaafa jiila qabu sirba kanaan bashannanu. Viidiyoon tibbana qoodamee fi tiiktookii irratti jaallatame kun kan waraabame waggaa tokko dura ture. Liiban waan gaafas turee fi akkaataa itti sirba kana baase akkasiin dubbata. Waan suni waggaa 2 deemaa jira. Sirba bashannanaa fi gammachuuti. Jila gubbisa ollaa keenya ture. Dubartoonni sirbaa turan illee warra argee jennaan itti goree dha'ee fi sirba dubartootaa kan ooyisumaafan itti seene malee kan sirbaa ture dubartoota qofaadha jedha. Gubbisni jiila aadaa Booranaati. Sirna maqaa moggaasuuti. Mucaa dhiira hangafa dhalateef gaafa inni waggaa guutuu jiila gubbisa qopheessanii sirna ho'aan kabaju. Liiban sirba aadaa bashannanaa kana walaloo mataasaa itti baasee akka dansaatti ho'ise. Dargaggeessi kunis gaafas gammachuumaan sirba ooyisu malee akka viidiyoo waraabamaa ture hin barre ture. Ani ammaan dura muuxannoo sirba kanaan dura baasee qilleensarras gadhiisee hin qabu. Sirba kan ooyisuma jiilaatiif itti seene dandeetti dha'icha sirba kanaa waanuma qabuuf hin seene dha'e malee hawaasni akkasumatti sirba jedha. Abboon jiila bashannanaa, aayyoon jiila bashannanaa, dargaggooti bashannanaa, maanguddooti bashannanaa, fira fiixaa bashannanaa, jaala soddaa bashannanaa, onaa ollaan bashannanaa, dhala dhalchaan bashannanaa, eegi jilti kan dambalaa aadaa tolfatan akkana. Gaarii yaa bayyanaa istoorii safaraa, warra oliitu nu dawwalaa gati nu qannasaa, milishaatti nu dawwalaa yeroo sana dhaqqabaa jechaa weeddise. Yeroo jiila kanaa namni wal didee wal loluu mala, wal'aanti jiraachuu mala. Yoo qaamni seeraa jiraate seera qabsiisee araara buusa. Kanaafi waan milishaallee sirba keessatti tuqe jedha. Namni viidiyoo sirba kana waraabee gara miidiyaa hawaasaatti fide dargaggoo Didaa Boonayyaati. Akkaataa viidiyoo kanatti waraabee gara miidiyaa hawaasaatti fide yoo dubbatus akkas jedha. Jiila sana hirmaachuuf achiin ture. Sirbi bashannanaa kun yoo sirban hedduu na hawwate. Ollaa keenyatti hin beekamu. Baay'ee jaalladhee jennaan bilbila kiyyaa waraabe. Liiban akkani waraabaa ture hin argine. Na waraabe malee yeroo sana miidiyaa hawaasaa irratti hin gadhiisne. Bana jiilli gabbisaa dhufnaan yaadadheen viidiyoo gaafa sanaa tiiktookii irratti gadhiisee hedduu jaallatame. Nama kumaan lakkaa'amutu waliif qoode jedha Didaan. Liiban garuu viidiyoon sirbaa inni sagalee baasuu fi waggaa tokkoon dura waraabame kun miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiifamuutti gammachuun qabuun ture jedha. Ani waraabbiif qophaa'een turre. Uffatuma dansaalleen uffanne sirbuma ho'isuuf hin seene. Gaafa viidiyoon sun gadhiifame namoonni gurbaa shamarran gidduudhaa sirbunaan jechaa turan jedha. Ergasii Didaaf bilbiluun namni naqeeqaa jira waan ta'eef viidiyoo sana tiiktookii irra naaf balleessi jedheen viidiyoon sun achirra haqame. Sagaleen sirbichaa garuu ittuma fufee qoodamaa waan tureef namoota hedduu bira qaqqabeera. Amma garuu sirbi jiilaa akka tasaa itti goree sirbe tiiktookii dhuunfatee biyyoota adda addaatti illee tiiktookii yoo ittiin hojjetan arguutti guddaa gammachuu qabaachuu hima Liiban. Akka kanatti jaallatame nama hunda walgee arginaan baay'een gammade. Gammachuu guddaa qaba jedha. Liiban gara fuulduraatti sagalee isaatiin weellisaa ta'uuf fedhii akka qabu simeera.